Waajjirri qonnaa magaalaa Adaamaa qonna gannaa bara kana lafa hektaara 25,000 irratti faca'eerraa callaan kuntaala 900 akka eegamu beeksise. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuu akka magaalichaatti oomishni waggaatti marsaa 3 oomishamaa jiraachuu fi qonnaan bulaan irraa fayyadamaa akka ta'u taasisaa jiraachuu himan. Adaamaan magaalota riijiyoopooliidha. Riijiyoopoolii ta'uu ishiitiin immoo lafa qonnaa hektaara 25,000 fi 154 ol qabdi. Kan ammoo waqtiiwwan garaagaraatiin qotamu. Tokkoffaa waqtii bonaa jallisiidhaan, waqtii gannaa immoo rooba gannaatiin qotama. Lafa hektaara 25,000 keessaa immoo parsantiin 95 ol ta'u kilaasteroota midhaan gurguddoo yookaan immoo meejar kirooppii ennuu xaafii, qamadii, boloqqee fi boqqoolloodha. Naannoo parsantii 80 ol geenyee jirra facaasaadha. Oomisha argamaa ture caalmaan guddisuuf ammoo qonnaan bultoonni qonna mala aadaa irraa gara makaanaayizeeshiniitti ce'uun oomisha isaanii akka guddisaniif bara kana tiraaktaroota 22 qonnaan bultootaaf galchuun hojii itti fufsiisuu himan. Waliigala lafa hektaara 25,000 ol qabna. Kana parsantii 90 ol tiraakteriidhaan kan qotame, tiraakteriidhaan kilaasteraan kan qotame. Qonnaan bulaa kana immoo waldaadhaan gurmeessuudhaan liqii duraa yookaan immoo kafaltii duraa, qusannaa duraa magaalli danda'uudhaan qonnaan bulaa gamanatti fidaa jirra. Dhuunfaadhaanis immoo qotee bulaan tiraaktera bitachuu danda'u liqiidhaan keenyaa wajjin walitti fiduudhaan hojjetamaa jira. Akkasumas meeshaalee teekinooloojii ammayyaan cinatti xaa'oo gahaa dhiyeessuudhaan oomishtummaa guddisuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa akka jiru ibsan. Xaa'oo sanyii filatamaa, qorichoota adda addaa farreen ilbiisa, farreen aramaa dhiyeessuudhaanis deeggarsaa fi hordofii ciccimaadha kan seektara keenyaan godhamaa jiru. Qonna waqtii gannaa makaanaayizeeshiniidhaan qotamu lafa hektaara 25,000 irraa midhaan gosa garaagaraa kuntaalli 900 ol kan argamu ta'us himan. Tarkaanfiin kun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi gabaa magaalaa Adaamaafis oomisha gahaa dhiyeessuu keessatti shoora guddaa akka taphatu dubbatan. Lafa hektaara 25,000 olii kan qonne naannoo hektaara kuntaalli 900 olii expect ta'a. Midhaan garaagaraatiin jechaadha. Kan ammoo wanti utubuu danda'an midhaanota haala qilleensaa dandamachuu danda'anii fi yeroo gabaabaa keessatti dhiyaachuu qaban dhiyeessinee jirra. Sanyiiwwan filatamaa jechaadha. Qamadii, boqqoolloo, xaafii, galteewwan biroo xaa'oo wan adda addaa dhiyeessinee fi jirra. Guyyaa har'aas kutaa magaalaa Bokkoo Shananii aanaa Harooretti zoonii qonnaan bultoota mi'a keessatti qonnaan bultoota makaanaayizeeshiniidhaan oomishan haala isaan irra jiran daawwachuun ogeessa waajjirichaan gorsi kennameeraafi qonnaan bultoonni makaanaayizeeshiniidhaan oomishaa jiranis yaada kennaniin akka jiranitti. Qonna aadaatirraa qotiyyoon qoturraa gara qonna tiraakteerii dhufuuni tokko lafa baay'ee qotuudha. 2 humna qusachuudha. 3 ofilleen galii argatanii, galii jajjabaa argatanii, galii gurguddaa argatanii akkuma maatittu akkuma qotee bulaatittu iyyuu humna horiidhaan dinagdeedhaan guddachuudha. Qulqullina qonnaa yeroo gabaabaa keessatti hektaara bal'aa ta'e bifa qulqulluu ta'een qonnee yookaan immoo oomisha keenya waqtiidhaan osoo inni duubatti nafin fakkeenyaaf amma qotiyoodhaan osoo kan fayyadamnu taate waqtiin isaa duubatti nu harkifateet oomisha gahaa ta'e yookaan immoo waan barbaadnu argachuu hin dandeenyu waan ta'eef gaafa maashinii kanaan fayyadamnu yeroo gabaabaa keessatti uwwisa bal'aa ta'e yookaan immoo hektaara bal'aa ta'e yeroo gabaabaa keessatti uwwisuu dandeenya waan ta'eef kuni qonna tiraakteraatiin fayyadamuun baay'ee waan barbaachisaadha jechuudha.